Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattoota biyya kam nageessanii fayyaadha jettanii jechaa walitti deemneeti jirra jechuudha. Oduu adda addaatiinis kan walitti deemneeti jirra. Oduu amma kan jalqabnuun oduuwwan biyya alaatii fi akkasumas oduuwwan biyya keessaati. Saamtota Dubaayii fi Itoophiyaa jidduutti daldala gara seeraan alaatiin namoota adda addaa dabarsuudhaan beekamu hunda mootummaan to'annoo seeraa jala bulcheeti jira. Yakkoota akkasii sanii hundaafuu kanneen yeroo hedduudhaaf Dubaayitti ijoollota Oromoo fi akkasuma kanneen biraatis hojjechiisaa turan maree isaaniitu to'annoo jala jira ooluun isaaniitis mirkanaa'eeti jira. Kanatti aansuudhaan immoo Saudi Arabiyaanii fi Soomaaliyaan waliigaltee waraanaa irrattis waliigaltee addaa mallatteessanii jiran. Saudi Arabiyaan gargaarsa waraana Soomaaliyaa jechuudha kan Jibuutiitti argamu. Iddoo sanatti kan leenjiirra jiran hanga nama 5,000 kan ta'an deeggarsa maallaqaa guddaa taasiftee jirti. Waraana kana eenyutu leenjisu jira kan jedhamu mootummaadhaan itti gaafatanii ilaala. Doonaald Tiraamp haleellaa Iraan irratti eegalee jiru akkuma jirutti itti fufeeti jira innis. Haleellaa inni akkuma itti jiruun itti fufee kanaanis dhaabbileewwan garaagaraa irratti tarkaanfii fudhateeti jira. Hanga xumurichaatti kanas nafaana turtii taasisuu hin dagatinadhaan affeerraa jira. Hanga ammoo oduu keenya jabal'inarra jalqaba. Hattuun jechuudha kan maqaa daldalaatiin Dubaayii fi Itoophiyaa jidduu jirutti namoota garaagaraa daddabarsuudhaan namoonni beekaman hedduun isaanii to'annoo seeraa jala oolanii jiran. Akkuma to'annoo seeraa jala oolan kanaanis immoo poolisiin Itoophiyaatii fi poolisiin Dubaayii waliin ta'uun to'annoo seeraa jala oolchanii jiran jechuudha. Namoonni kunneen yeroo hedduudhaafis hanga biliyoona takka hanga biliyoona 88 oliitti namoota gaafachaa turan jechuudha. Kana irraa kan ka'e immoo rakkoo uummata hedduu isaan saaxilaa turaniifis mana murtiittis ni dhiyeessine jechuunis poolisiin Itoophiyaatis kana irratti tarkaanfii fudhatamee jiruufis akka dhiyaatan mana murtiittis beeksisanii jiran jechuudha. Kana jechuun hanna yeroo hedduuf wal duraa duubaan deddeebi'aa ture jechuudha. Namoota hojii isin geessina kan hojii hin qabne maraa'uu hojii isin harkaa qabne jechuudhaan haala kanaatiin gaggeessaa turan jechuudha. Kana irratti immoo Harargee TV irraa kan isin dabarsaa jiru. Akkuma seentaniinis kan share subscribe godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Oduu keenya immoo isa lammaffaadhaatti wayitaanii fi dabarutti jechuudha. Jibuutiinii fi gamtaan Arabaa jechuudha. Gamtaan Awurooppaa waliigaltee galaanaa mallatteessanii jiranii jechuudha. Waliigaltee galaanaa wayita haala murteessa galoon galaanaa jedhanii fi akkasumas hoolaan Hormuuz jiru kanatti lola jiddu galeessaa kana mo'achaa dhufe kana ilaalchisee Jibuutiinii fi immoo gamtaan Awurooppaa waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessan. Isaanis nageenya ulaa galaanaa eeguu irratti fi akkasumas wantoota adda addaa kanneen ulaa galaanaa irratti hojjetaman irratti wal gargaaruudhaafis gamtaan Awurooppaatii fi Jibuutii waliigaltee isaanii xumuranii jiranii jechuudha. Jibuutiin immoo gamtaa Awurooppaa waliin kan waliigaltee kana mallatteessite yeroo ammaan duraatiifis jechuudha rakkina galaanaa kan Huutiinii fi akkasumas Iraan irratti gaggeessaa jiran gaazexaa jedhutu argamaa jira. Garuu immoo waliigalteen isaanii kunis waliigaltee bareedaadha jennaan jechuudha. Ayyeegame gara oduu kaaniitti wayitaaniif dabarutti Soomaaliyaan keessatti waraanni iddoo Iraan jedhamutti argaman Saudi Arabiyaan achitti jechuudha deeggarsa maallaqaa guddaa taasiftee jirti. Waraanni achitti leenjii fudhachaa jiran kanneen leenjii fudhachaa jiran lammii Kolombiyaatii fi akkasumas lammiiwwan akka jechuudha Turkiitii fi akkasumas lammiiwwan akka lammiiwwan biyyoota sadii waliigala jechuudha gara biyya Itoophiyaatti leenjisaadhaatis kan jirani kan biyyoota garaagaraa irraa ta'an jechuudha. Kanneen kanaatu leenjisaadhaa jira jechuudha. Leenjii isaan achirratti kennaa jiran kana keessattiifis deeggarsa maallaqaa guddaa Jibuutiin taasiftee jirti. Wanneen Saudi Arabiyaan mootummaan Saudi Arabiyaa taasisee jira jechuudha. Waliigaltee waraanaa isaa waliif mallatteessan kun immoo haalaan kan tolee fi akkaan kan itti bareedee jechuudha biyyoota Soomaaliyaadha. Soomaaliyaan ergaaniif waraanni Ameerikaadhaa isaan keessaa isa kaanii fi ta'uudhaafis yaalaa jirutti gamtaan egaadis waraanni yeroo hedduu isaan keessatti ture kana irratti osoo marii takka hin geessin Ameerikaan gadi dhiisee bahuu fi akkasumas rakkina baay'ee isaan jechuudhaatti eeganiif isaan kanaan eegaleera jechuudha. Kana jechuudha baay'ee jechuudha yeroo ammaan duraatiif Suudii irraa argachaa turan san ergaanii fi if duuba deebi'ee cufamee deebitee jechuudha Suudiin gara Israa'eliin
nutis isin gargaara jechuudha. Loltoota kanaafis tarkaanfii cimaa kan ta'e jechuudha kan ittiin jirtu. Lammii Yuukireenis achirra keessatti ni argaman jechuudha. Lammiilee Yuukireen kunneen immoo leenjii waraanaa kana waraana Somaaliyaatiif kennuudhaaf lammiilee Kolumbiyaadhaatii waliin achitti argamanii jechuudha. Akkasuma lammiileen Saudi Afrikaadhaatis achitti ni argaman leenjii waraanaa lammiilee Somaaliyaa kanaaf kennuudhaaf. Soomaaliyaan yeroo hedduu bisiin nama harka nama jala qabachuunis yeroo hedduu dura deebi'ee ture. Irra jiranii kanaafuu jechuudha hanga xumurichaatti kan dhufan nutti taasiftan argee tiifittuu akkuma seentaniin laayik sheer sabiskiraayib godhuun dagatanaa isin jira. Doonaald Tiraamp akkuma waate seeneen haleellaa cimaa jechuudha Iraan irratti gaggeessaa jira jechuudha. Kanaanis dhaabbileen misoomaa hedduu kanneen akka daldalaatii fi akkasumas iddoowwan buufata ifaatii fi hunda irrattuu haleellaa cimaa gaggeessaa jira. Doonaald Tiraamp immoo lola isaa kana yeroo hedduudhaaf kan gaggeessaa jiru ta'us ulaa Hormuuz qabachuudhaaf karoorri isaa takkaawwan immoo ulaa Hormuuz harka isaatti akka galtu barbaada. Garuu immoo humnoonni Iraanis ulaa Hormuuz yeroo hedduudhaafis nuti malee nama tokko hin qabatu jechuu yaalaa jiran. Tarkaanfiin Doonaald Tiraamp ammaan kana fudhachaa jiru kanaanis meeshaawwan waraanaa gurguddaa garaagaraa kan ta'e Iraan magaalota akka baadiyyaatti dhiyaatanii fa'aa haleellaa gurguddaa irra gaggeessaa jira. Garuu immoo gara Izraa'eliitiin Iraanis Kuwait keessatti iddoowwan adda addaa irratti tarkaanfii cimaa fudhachaa jirti. Lolli kunis ergaanii fi eegalee kan addunyaa guutuu raasee ture. Waliigaltee yeroo ammaan duraatiifis waliigalanii turan san irrattis waliigalteen sun dhaabbatee amma immoo gara lolaatti deemaa jira. Waliigalteen sunis osoo hin xumuramin wanni barbaachisaa guutuu osoo namoota waliif hin galchiin Doonaald Tiraampii fi akkasumas Ayatollah Mujtaba Ali Khamenei gidduutti lolli eegalamee jira. Mujtaba Ali Khamenei nuti biyya keenya eeggachuudhaaf qophiidha jechuudhaan dubbatanii turan. Garuu immoo biyyattiin isaaniitis tarkaanfiin Doonaald Tiraamp isaan irra fudhatu kun tarkaanfii hamaa waan itti fakkaachaa jiru miti. Isaanis iddoowwan buufata waraanaa kanneen Kuwaitii fi biyyoota Arabaa garaagaraa keessatti waangaa'ummaanitti argamu hanga Saudi Arabiyaatti haleelaa jira. Haleellaa kanaatiinis immoo Ameerikaan miidhaa guddaan kan isirra ga'e Israa'elis kan yaaddoo guddaa keessa galche. Yooniif immoo Doonaald Tiraampii fi isaa walii galan Israa'eliif yaaddoo guddaa ta'uudhaatu mala. Israa'el akka jajaadaa jirtutti gara mataa isaatiin mootummaan Ameerikaadhaatii fi mootummaan Turkiidhaa Rajab Tayyip Erdogan yoo akkuma waliif galan ta'e naanaaf yaaddoo guddaadha jechuudha jirti. Garuu immoo haleellaa dura duubaan inni Islaamiyaa Iraan irratti gaggeessaa jiru tarkaanfiiwwan akkaan namoota hedduu ajaa'ibsiisanidha. Lolli akkuma itti jirutti kanatti fufutee ulaan Hormuuz yeroo lammaffaatiifis irra deebi'ee cufamuun isaa hin oolamuu jiru jedhama.